hojiiwwan kaffaltii guddaa qaban kan barnoota keessan barachaa qarshii ittiin argachuu dandeessan hojiiwwan 4 isinitti himuuf dhufeera. Afran isaaniitu idduma jirtan teessanii barnoota keessanis barachaa kan qarshii ittiin argachuu dandeessanidha. Kana hojjechuuf laaptooppii yookaan bilbila lamaan keessaa tokko qabaannaan sababa tokko malee hojjechuun qarshii argachuu dandeessu. Kanneen afran keessaa kan fedhii keessanii filachuun yoo eegaltan dhugaan isinitti himu yeroon booda yookaan yeroo barnoota xumurtan maal hojjedhu jettanii yaadda'urra isinuuf jalatti qacaruun namootaaf hojii uumuu dandeessu. Kanaaf hojii barattoonni baay'een qarshii ittiin argachaa jiran keessaa inni tokko viidiyoo editingiidha. Akkuma argaa jirtan viidiyoowwan garaagaraa sooshaal miidiyaa kanneen akka yuutuubii, tiiktookii, inistaagiraamii, feesbuukii dabalatee kan nama dhuunfaas ta'ee kan dhaabbilee garaagaraa baay'achaa dhufaniiru. Isaan kunniin viidiyoo ofii edit gochuuf yeroo waan hin qabneef dirqama viidiyoo editara barbaadu. Kun immoo isiniif carraa uuma. Yoo kana hin barbaanne immoo intarnaashinaali hojjechuuf fedhii qabaannaan Upworkii fi Fiverr irra deemuu dandeessu. Viidiyoo editingii barachuuf iddoo biraa deemuun isin hin barbaachisu. Kaffaltii tokko malee YouTube irraa barachuun professionaala ta'uu dandeessu. Asirratti wanti isin beekuu qabdan guyyoota muraasa viidiyoo editingii ilaaltaniif hojii ittiin barbaadu osoo hin taane gadi fageenya sirriitti barachuu fi piraaktis gochuu qabdu. Sababni isaa ragaan keessan viidiyoo edit gootan waan ta'eef yoo caaltanii argamtan caalatti barbaadamtu. Keessattuu hanqina yookaan dadhabbina viidiyoo editaroota biroo ilaaluun dadhabbina isaanii sanaaf yoo furmaata taatan namoota baay'ee biratti barbaadamtu. Fakkeenyaaf nama bira hojjechuu barbaaddan sana yookaan dhaabbilee garaagaraas ta'u bira deemtanii ani viidiyoo editara viidiyoo tokko kan edit isiniif godhu carraa naaf kenna. Sana booda ilaaltanii yoo jaalattan waliin hojjechuu dandeenya jechuun gaafannaan yoo ga'umsa qabaattan eenyumtuu si waliin hojjechuuf firiidha. Inni lammaffaan immoo barnoota keessan barachaa kan hojjechuu dandeessan giraafik diizaayiniidha. Yeroo ammaa kana namni dandeettii giraafik diizaayinii qabu gabaarratti baay'ee barbaadamaadha. Giraafik diizaayinii barachuuf Coursera fi Udemy irraa barnoota fudhachuu dandeessu yookaan garuu diippilii barachuuf YouTube viidiyoon hundarra filatamaadha. Chaanaalonni waa'ee giraafik diizaayinii qofa barsiisan baay'eetu jira. Isaan seeraan hordofuun barachuu dandeessu. Giraafik diizaayinii barachuuf namoonni fedhii qabdan carraa bal'aa qabu. Sababni isaa giraafik diizaayinii ammallee irratti hin hojjetamne. Dhaabbileen diizaayinii sooshaal miidiyaa irra hojjetanii fi advertising ejensiiwwan giraafik diizaayinii sirriitti barbaadu. Kana malees loogoo, baanarii, taamneelii fi biraandonni garaagaraas jala waan jiraniif giraafik diizaayiniin baay'ee bareeda. Fakkeenyaaf dandeettii taamneelii diizaayin gochuu qabaannaan baay'ee barbaadamtu. Yuutuubaroonni diizaayinara taamneeliitiif qarshii isaan baasan odoo gaafattanii dhugaadha baay'ee isin ajaa'iba. Yoo kana hin barbaanne immoo Upworkii fi Fiverr irratti appilaayi gochuu dandeessu. Dandeettii qabaannaan Upwork yookaan Fiverr irratti piroojeektii tokkoon hanga $200 fuudhuu dandeessu. Inni sadaffaan immoo hojiin barnoota keessan barachaa hojjechuu dandeessan sooshaal miidiyaa manaajimantiidha. Kana jechuun dandeettii akkaawuntiiwwan sooshaal miidiyaa garaagaraa maaneej gochuu qabaachuudha. Hooggantoonni dhaabbilee garaagaraa baay'een isaanii sooshaal miidiyaa irratti ga'umsa baay'ee hin qaban. Kana jechuun itti fayyadamuu malee viidiyoo iskiriiptiin haala kamiin akka barreeffamu, hawaasa waliin haala kamiin akka wal quunnaman, konteentiin haala kamiin akka kireet ta'uu fi sooshaal miidiyaa irratti piroojeektii isaanii haala kamiin akka gurguratan ga'umsa baay'ee hin qaban. Kanaaf sooshaal miidiyaa irratti haala kamiin akka bittaaf gurgurtaan adeemsifamu, pilaatfoormoonni sooshaal miidiyaa algooriizimiin isaanii haala kamiin akka hojjetu, konsumarii irraa gara pirooduusarii yeroo jijjiiramtan algooriizimiin isaanii haala kamiin akka hojjetu ji'a tokkoof yookaan hanga beekumsa gadi fageenyaan argattanitti erga qo'attanii booda dandeettii sana abbaa biizinasaa sanatti deemtanii gurgurattu. Sana booda ammoo maamila baay'ifachaa deemtan beekamtiin keessan waan dabalaa deemuuf kaffaltiin keessanis ol ka'aa deema. Cimtanii hojjannaan dhumarraa hanga sadarkaa ejensiitti hojjechuu dandeessu. Inni afraffaa fi kan dhumaa immoo iskiiliin baay'ee barbaadamaa ta'e hojjechuufis kan isiniif salphatu konteent raayitariidha. Konteent raayitar jechuun viidiyoowwan garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti poost ta'aniif viidiyoo iskiriiptii kan barreessu jechuudha. Raayitingii waan ta'eef qofa hojii gadaanaa akkasinitti fakkaanne. Iskiriiptii barreessuunis dandeettii mataa ofii qaba. Iskiriiptiin tokko yeroo barreeffamu haalli fayyadama jechootaa fi orderiin jechootaa miira daawwattoota booji'uun viidiyoo hanga dhumaatti akka dhaggeeffatan kan taasisuu danda'u ta'uu qaba. Dandeettiin keessanis kan madaalamuu isaanii waan ta'eef kanaaf fedhii barreessuu qabaannaan dandeettii keessan guddifachuun salphumatti konteenti raayitarii ta'uu dandeessu. Hojiiwwan har'aaf qabadhe afran kana fakkaata. Afran isaaniitu gabaarratti kan baay'ee barbaadamanii fi ittiin hojjechuuf barnoota keessan waliin kan isinitti hin ulfaannedha. Kanaaf isaan afran kana keessaa kan fedhii keessanii filachuun barnoota isaanii eegaluu dandeessu. Viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Yoo isinitti tole viidiyoowwan akkanaa yeroo hunda argachuuf sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaan tura.